irra deebi'een nagaa isin gaafadha. Akkam jirtu nagaa keessanii maatii miidiyaa dirree barnootaa kun tuutoriyaalii koorsii sooshaal antiroopoolojii irratti afaan oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyan chaaptar 6 ilaalaa kan jiru chaaptar 6 paartii kanaatiin immoo kan laallu gaa strengths and limitation of customer justice systems or institutions kan jedhudha jechuudha. Asirratti kan laallu strengths isaanii jabina isaaniitii fi hir'ina isaanii limitation isaan qaban customer justice system yookaan haqummaan aadaa kun jechuudha. Jaarmiyaaleen haqa aadaa kun jabina isaaniitii fi yookaan immoo faayidaa isaaniitii fi miidhaa isaan qaban illee ilaallaa jechuudha paartii kana. Jalatti immoo dhumaatti faana turaan affeerraa koodha. Tuutoriyaalii faana kan si wajjin turan obboleessa keessan Oliyaad Baraticha Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law'irra. Laayik godhaa eegalaa beeksisa viidiyoo kana laayik godhaati eegalaadha natti tola. Baay'ina jajjabeessa baaluu naa qaba. Strengths isaarraa kaanadha. Strengths isaarraa immoo gaanu strengths of customary justice institutions. Customary justice institutions yookaan jaarmiyaalee haqa aadaa kana strengths isaa hin mul'allu tokko taayimii rizoorsii qusachuu isaaniiti. Time and resource effectivesidha jechuudha. Yeroo keenya ni qusata. Yeroo mana murtii deemnee mana murtii ammayyaa deemnee qisaasessinu ni qusata rizoorsii. Rizoorsiin yeroonis rizoorsuma garuu qarshii keenya koortii fi jedhamti kaffaltii mana murtii tiif kaffalamu nuuf hambisaa. Akkasuma immoo abukaatoo qacaruuf illee qarshii kaffalullee nu oola miti innis atornii fiinis nu oola. Kana hundumaa faayidaa qaba jechuudha. Karaa kanaani elders do not request payment. Kopheen dhugaa karaa aadaatiin yommuu furamu walitti bu'iinsi maanguddoonni ni gaafatan miti kaffaltiin gaafatanii iddoo baay'eetti tolantummaadhaan tajaajilu. Fines or penalties. Faayinsiin siviilii keessatti penalitiin immoo yakka keessatti adabbiin jechuudha. Adabbii qarshiiti faayiniin. Kun immoo penalitiin immoo maal maalii akka jechuutti garuu aadaa keessa hidhaan jiraachuu baatu jechuudha. The compensation relatively smallidha jechuudha asitti. Penalitiinis smallidha adabbiiwwan kunniin xiqqoodha jechuudha akka mana murtii ammayyaa miti. Kuni faayidaa isaadha. Held in public space kan biraa faayidaan isaa iddoo uummanni walitti qabu uummanni bal'aan walitti qabu public iddoo ta'ettidha. Different parties victimiin ni argama miidhamaan jechuudha. Offenders yookaan warri miidhassuun ni argamu. Community members miseensi hawaasa keessaa miseensonni ni argamu. Participate in the process. Kanaaf processii kana keessatti ni hirmaatu jechuudha warri kun hundu. Decision are communicated in public. Public jechuudha murtoon kan kennamu hawaasa bal'aa iddoo baay'een argutti jechuudha. Kuni publicity isaaniitiif jechuun justice haqummaadhaaf baay'ee barbaachisaa ta'udha miti. Publicitti haqni yommuu kennamu jechuudha. Maal jedhu beektonni haqummaan kennamuu qofti gahaa miti. Yeroo haqummaan kennamu arguudhas malee jedhu. Yeroo haqummaan kennamu arguu kennamuu qofatu hin taane akkamitti akka kenname laaluunis barbaachisaa akka ta'e publicity mul'isa kuni. Decision are easily enforced through community based sanction. Decisioniin yookaan murtoowwan darban yeroo baay'ee kan isaan enforced ta'an yookaan hojiirra kan isaan oolan sankishiniiwwan yookaan adabbiiwwan community based warra ta'anidha. Community based jechuun hawaasa irratti waan bu'uureffame tokko hin jiramiti. Fakkeenya exclusion community sanarraa exclude godhamta yoo jechuun hin qoodamta adda baafamta. Araara yoo diddee yookaan immoo miidhaa guddaa namarraan geessifte fa'a. Compliance ensured through blessing ni eebbifamta. Jechuun yoo araaramte yookaan waan gaarii yoo goote. Warri kun immoo trait of curses abaaramuullee danda'u jechuudha. Abaaramuu danda'u. Kana egaa adabbiin jechuudha. Saankishinii jechuun adabbii jechuudha. Adabbiin karaa kanadha malee waan biraatiin qarshiidhaan illee yeroo tokko faayiniidhaan yeroo adabaman jira. Gumaa yeroo baasan jira. Waan akkasiillee jira. Dur immoo yeroo garafamanis hin turee jira. Amma yeroo baay'ee garuu karaa kana jechuudha. Karaa eebbaa, karaa exclusionii yookaan immoo adda baasuu nama sana ofirraa hawaasa keessa kaars abaaruu waan akkasiitiin jechuudha. Saankishiniin adabbiin
aimed at restoring community cohesion. Egaa kaayyoon isaanii community cohesion kun walitti hidhamiinsa hawaasaa kana restore gochuudha, deebisuu jechuudha. Adda citee kan ture walitti bu'iinsa irraan adda citee kan ture deebisuudha. Social relation eeguudha, restore gochuudha. Hariiroo hawaasummaa restore gochuu, collective spirit yookaan hafuura waloo uumuudha jechuudha. Yookaan immoo miira waloo uumuudha. And the social solidarity. Social solidarity tokkummaa hawaasa sana uumuudha. Revenge irra jechuudha. Revenge jechuun haaloo bahu, deebistee irratti haaloo bahu, nama sana deebistee haaloo bahuu irra nama sana wajjin araaramu. Kanaaf eemiin isaanii kaayyoon isaanii kanadha tokko jechuudha. Rileen kun egaa strengthii isaaniiti, jabina isaanii jajjabeeffama waan qabu jechuudha. Relay on respect for elders. Kan isaan rileetan kan irratti hirkatan jaarsolii kabaju, maanguddoota kabaju. The tradition of forgiveness. Waliif dhiisu jira miti, waliif dhiisu. Forgiveness. Transferring compensations. Yookaan immoo compensationii waliif baasu, compensate wal gochuu jechuudha. Kan biraa immoo indigenous beliefs, embedded in indigenous beliefs kana kanaan wal qabata jechuudha. Amma limitationii isaanii ilaalamu. Limitation yookaan hir'ina isaan qaban jechuudha. Justice institution kun hir'ina inni qabu tokko gender koorniyaadhaan wal qabatee discriminationii isaan keessatti mul'atudha. Limitation related to protecting and safeguarding women's right. Mirga dubartootaa kabachiisuu irratti. Mirga dubartootaa kabachiisuu irratti. Baay'een isaanii dubartoota hirmaachisan akkuma beektanii. Jaarsolii mayyoo immoo jennu maqaan isaayyuu paatriyaarkaaliidha. Dhiira qofaa akka waan dhiira qofaa ilaallatuuti. Kana dura faarfataa tokko yaadattoota warra jaarsolii utuu hin taane jaartolii ergee jennaan gaa'elaaf jechuudha. Baay'ee qeeqamaa ture. Amma jaarsolii jennamoo jaartolii jennallee ittiin jedha. Toleera namichi mucaan sun gara. Jechuun maqaan isaayyuu jaarsolii dhiira qofa waan ilaallatudha. Paatriyaarkaal waan akka dhiira qofa hirmaachisuu, dubartoota aksiidii gochuu amala akkasii qabu baay'een isaanii jechuudha. Indigenous justice institution dominated by men. Dhiiraani kan isaan dominated ta'anii jiru jechuudha. For example, the Council of Elders are not open to elderly women. Council of Elders fakkeenyaaf manni maree jaarsolii kun yeroo bakka baay'eetti aadaa baay'ee keessatti dubartoota hammatu. Women are excluded from participation at customary courts and assemblies with few exceptions. Exceptioniin tokko tokko jiraatus garuu exclude ta'u ni dhiibamu jechuudha. Exceptioniin tokko tokko jiru fakkeenyaaf Oromoo keessatti Tigraay waan akkasii keessatti siinqee faan jiru miti siinqee yookaan siinqeen Oromoo keessa ni jiru. Dubartoota illee kan hirmaachisu jira. Garuu baay'ee mulaaltan baay'inaan yommuu ilaaltan dubartoota kan hin hirmaachifnedha jechuudha. Kun limitationii isaa tokkodha. Kan biraani indigenous institution effective to resolve dispute and restore peace within the same ethnic group. Inni kun effective kan ta'u warra same ethnic group yoo ta'e intra yoo ta'edha yeroo baay'ee jechuudha. Effective kan ta'u malee inter yommuu ta'u immoo ethnic group adda addaa keessa yommuu ta'u effective hin ta'u baay'ee yeroo baay'ee jechuudha. Their potential in resolving inter-ethnic conflict jechuun saba adda addaa gidduutti walitti bu'iinsi yommuu uumame hamma kana potential hin qaban jechuudha. Humna hin qabani walitti bu'iinsa sana furuuf. And restoring long lasting peace is very limited. Murtaadha daanga'aadha jechuudha walitti bu'iinsa akkasii kana furuun. Well, jaatuqaa sadii inter-ethnic conflict resolution ilaalla taansinee immoo. Inter-ethnic conflict resolution. Egaa inter-ethnic yommuu jennu saba adda addaa gidduutti jechuu keenya. Saba adda addaa gidduutti walitti bu'iinsi yoo uumame hoo ethnic gruppii adda addaa gidduutti walitti bu'iinsi yoo uumame akkaataa itti furamtu jira. Itoophiyaa keessa jechuudha. Fakkeenyaaf Aboo Garab kan jennu Tigraay fi naannoon Affaar warra Affaar yommuu walitti bu'an institutionii yookaan jaarmiyaa walitti bu'iinsa sana furuuf dhaabatedha. Institutionii aadaa jechuudha. Aboo Garab kan jennu one of the indigenous institution that address
interethnic conflict jechuudha. Etinikii keessumaa Affaarii fi Tigraay gidduutti walitti bu'iinsa yommuu uumamu kan furuudha jechuudha. Aboo Garabi warri Raayyaa fi warri Waajiraat district Saawuzarn Tigraay jechuudha yommuu walitti bu'an. Aboo Garabi jechuun kallattiidhaan literally maal jechuudha? Father of the river Garawoo jechuudha. River Garawoo maaliif daangaan river Garawoo sana daangaa jara lamaanii kan adda baasu achirratti yeroo baay'ee walitti bu'iinsi ni uumama. Walitti bu'iinsa uumamu sana institutionii furuudha jechuudha. Inni kuni Aboo Garab service to settle dispute between individual groups from Highland Tigray and Lowland Afar jechuudha. Naannoo lafa dakee Affaarii fi lafa baddaa Tigraay warra jiraatan gidduutti walitti bu'iinsi yommuu furamu kan furuudha kan uumamu yommuu uumame kan furuudha jechuudha. Conflict between the two groups often arise sababii maaliitiin ka'uu danda'a conflictiin yookaan walitti bu'iinsi kuni grazing landidha sababii Affaarotan beektu gaala pastoraalistoota waan ta'aniif gaala isaanii iddoo iddootti sosochoosu bishaaniif jecha illee sosochoosu water resource bishaan obaasfachuuf gaala isaanii sababii kanaatiif akkasuma bishaan sababii biraatiif illee bishaan barbaadu bishaan irratti walitti bu'uu danda'u sababii kanaatiif walitti bu'uu danda'u jechuudha. Particularly in dry season keessumaa yeroo gogaa yookaan yeroo bonaa keessa walitti bu'iinsi kun ni cima. When conflict arises between parties from two ethnic groups kanaaf egaa walitti bu'iinsi yeroo uumamu gama lachuu paartiin hin filamu. Notable elders maanguddoonni beekamoo ta'an gara Tigraayis Affaariis jechuudha ni filamu. Come together to solve the dispute and restore peaceful relation jechuudha. Nagaa buusuuf walitti bu'iinsa isaa furuuf ni filamu jechuudha ni fo'amu maanguddoonni. Most of the elders involved in interethnic conflict resolutions are bilingualidha. Baay'een isaanii bilingualidha. Afaan lama kan danda'anidha baay'inaan. Afaan lama jechuunis Affaarinyaa fi Tigriffa yoo danda'an malee egaa furuun rakkoo waan ta'eef walii galuun rakkoo waan ta'eef jechuudha. Bilingualii kan ta'an afaan lachuu warra danda'an. Gamaas gamanaas akkasitti filatamu jechuudha jaarsoliini. The mechanism of interethnic dispute have different names. By the way, interethnic dispute yookaan immoo walitti bu'iinsa saba adda addaa gidduutti ka'u kana. Jaarmiyaaleen furan kun maqaa adda addaatiin kan isaan beekaman. Fakkeenyaaf Affaar keessatti Xiinxoo jedhuuni pronunciation isaa yoo dogoggoran beeku Xiinxoo jedhuuni. Edibil jedhuuni uummanni isaa immoo isaan Tigraay immoo Gorab jedhuuni. Gorab Abo Gorab jedhuuni. Aborege Amaara maal jedhama? Aborooge. Egaa akkasitti maqaa adda addaa qabaa jechuudha hawaasa adda addaa keessatti. Paartiin kun nu gahaa natti fakkaata. Paartiin kun nu gaayes. Paartii taanuun waa'ee women's role in conflict resolution and peace making akka exceptionality jira jenne miti duratti. Akka exceptionality dubartoonni illee iddootti hirmaatan jira. Iddoo tokkotti jechuudha keessumaa kan Oromoo fi uummata Anyo'aa keessatti warra akkasii ilaallaa jechuudha as keessatti Tigraay Raayyaa Zaboo Tigraay keessatti. Guyyaa bartichaan ture tuutoriyaalii faana waan faana turtaniif guddaa galatoomaa. Paartii taanuun wal argina. Nagaan naa turaa sanan jaalladha.